ta'e ambaasaadara Shumaa Togaattuu kana jedhe. Dubbi himaan waan hamaa fuudhate hin beekne Israa'el kan barbaaddu Abu Ubeydaa himaan damee waan hamaa Qaasii jedhamuun beekama. Waan Israa'el Gaazaa keessa namoota kaan isaa adda durummaa keessatti. Obbo Taayyee Danda'a bulchiinsa muummee ministeeraa Abiyyi Ahmedii jedha jecha jajjaba'an qeequun aangoo irraa kaafamuu isaanii himan. Daataa deeman ministeera Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'a aangoo ministeerummaa irraa xalayaa barreesseen kaafamuu BBC'tti himan. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii amma oduu bal'inaa isin biraan geenya. Deetaan ministeera nagahaa Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'a aangoo deetaan ministeera nagaa irraa xalayaa muummee ministeera Abiyyi Ahmedii barreessaniin kaafamuu BBC'tti himan. Obbo Taayyeen aangoo irraa kaafamuu kan himu xalayaan har'a waajjira isaaniitti akka dhufeef dubbatan. Xalayaan sarara sadii mallattoo ministeera muummeetiin obbo Taayyeef barreeffame deetaa ministeera nagahaa ta'uun gumaacha godhaniif galateeffachuun akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 2016 irraa kaasee aangoo isaanii irraa kaafamuu eereera. Xalayaan kun sababa maaliif akka aangoo irraa kaafaman garuu hin ibsine. Obbo Taayyee marii nagaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti Taanzaaniyaa Daar Salaamitti ture akka hin milkoofne kan taasise mootummaa isaanii ta'uu guyyoo dura dubbataniiru. Kana malees hiriira nagahaa muddee 10/2023 karoorfamee ture dhorkeera jechuun qeequun bulchiinsa muummee ministeera Abiyyi Ahmedii fuula feesbuukii isaanii irratti barreessuun kan qeeqan yoo ta'u, barreeffamni kunis kanuma isaan ta'uu BBC'f mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee mootummaan hiriira nagahaa deebifachuun magaalaa Finfinnee giddugala jeequmsaa fi hokkaraa taasisuuf shira garee shororkeessummaa fudhatanii socho'aa turan fashaleessuu himuun isaan yaadatama. Amma maaliif akka aangoo irraa kaafaman gaafatamanii sababni waanuma amma araaraa jenne malee maaltu jira gaafa waraana garuu dinqisiifatamaa turre uummanni haa araaramuu wal fixnee jennaanuma dhukkubee jechuun BBC'tti himan. Obbo Taayyeen aangoo irraa kaafamuu isaanii ilaalchisee BBC'n waajjira paartii badhaadhinaa fi waajjira ministeera muummee irraa addatti hin mirkaneeffanne. Tibbana gaafiif deebii BBC afaan Oromoo waliin taasisan irratti marii nagahaa mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffame akka hin milkoofne kan godhe mootummaadhuma ani keessa jirudha jedhanii ture. Ofii mari'achaa irratti kan hin hirmaanne obbo Taayyeen bakka ministeerri nagahaa hirmaachuu qabu ministeera haqaatu hirmaate jedhan. Obbo Taayyeen fuulduratti waan ta'uu bullee ilaalla waan jarjaran murru miti waan kaleessa hojjannes madaallee ilaalla jechuun itti aansee karoora qaban BBC'n gaafateef deebii kennan. Obbo Taayyeen fuula feesbuukii isaanii irratti bulchiinsa muummee ministeera Abiyyi Ahmedii akka hin qeeqan yaada ida'amuu dubbatee fi barreessitee amaneen isin hordofee dhawaata garuu nama waan dubbatu hin jiraanne qofa otoo hin taane cubbamaa dhiiga namaatiin taphatu ta'uu keessaniin hubadhe jechuun feesbuukii isaanii irratti barreessan.
itti dabaluun gaafan dhugaa haasa'ee waraana bilaasha maqaa walabummaa biyyaatiin bantan isa Itoophiyaanota wal nyaachisee fi diinagdee biyyaa kuffisee geggeessaa turtan deeggareetti na faarsaa turtan. Har'a gaafan dubbii argee gara nagaa goruun wal ajjeechaan obboleeyyanii haa dhaabbatu jennaan aangoo irraa fudhattan. Otoon shira Oromoodhaan balleessuu fi obboleeyyan isaatiin walitti buusuuf kaatan argaa callisuu dhabuu kooti baay'een gammada. Turtii waliin qabaanneef galatoomaa. Hagan jirutti qabsoon nagaa fi obbolummaa ummataatii fi godhuun itti fufa jechuun aangoo irraa kaafamuu isaanii booda fuula feesbuukii irratti erga kabajamoo ministeera muummeef jechuun barreessaniin ibsaniiru. Dabalataan jecha cimaa aramanee jedhu fayyadamuun muummee ministeera Abiyyi qeeqaniiru. Kun maaliif jedhe BBC'n gaafatee obbo Taayyeen akkas jedhan. Dhuguma lakki kuni naatoo namaaf hin qaban. Osoo ilmi namaa du'u waan paarkii haasa'anii osoo namni waan nyaatu hin qabne namni beelaan du'u jiru. Birrii biiliyoonaan masaraa haaraa ijaaru jedhan. Dabalataan ammoo gaafa waraanni haa geggeeffamu jennu homaa hin jenne. Gaafa obboleeyyan keenya araaramanii wal hin ajjeesinaa jennaan aangoo irraa na kaasan. Kun aramanummaa malee homaa tahuu hin danda'u jedhan. Obbo Taayyeen dubbii cimaa dubbatan kanaaf seeraan himatamaa jettanii yaadoo qabdu jedhee BBC'n gaafannaan maal rakkoo qaba kun? Seerri eessa jira? Yoo kan ittiin gaafatamnu jiraate ammoo walumaan gaafatamna. Sanaaf ammoo qophiidha jedhan. Obbo Taayyeen aangoo irraa kaafamuu kana dursanii akka beekan gaafatamanii kana itti qophii qabna nuti kana qofaa miti jedhan. Aangoo irraa kaafamuu isaanii raajii hin qabu jechuun ibsan. Mootummaan Itoophiyaa aangoo irraa kaafamuu obbo Taayyee Danda'aa irrattis tahee dubbii isaanii tibbanaa miidiyaa hawaasaa isaanii fi BBC irratti taasisan irratti waan jedhe hin qabu. Obbo Taayyeen caasaa mootummaa paartii biyya bulchuu keessa tahanii mootummaa qeequun beekamu. Nagaan haa bu'u, uummanni nagaan hin ajjeefamin jedhanii yeroo abbootiin gadaa Karrayyuu ajjeefaman irraa eegaluun barreessaa turan. Ajjeechaa sanaafis humnoota nagahaa mootummaa qeeqan. Mootummaan Itoophiyaa garuu ifatti itti gaafatamaa hin fudhanne. Paartiin badhaadhinaa yeroo aangoo qabatu jaalalaa fi tokkummaa faarsaa ture. Kitaabni muummee ministeera Abiyyi Ahmadii ida'amuu jedhus waa'ee jaalalaa fi tokkummaa lallaba. Obbo Taayyeen waa'ee kitaaba ida'amuu yoo gaafataman waan kitaabicha keessatti barreessan tokkoyyuu isaan bira hin jiru. Inni waan baate hojiin isaanii isa jedhan. Maaliif kana akka jedhan yoo gaafataman waan godhaa jiran argine. Gaafa dura jalqabnu dhiifama jennee, nageenya jennee, jaalala jennee jalqabne. Amma yoo ilaaltan Itoophiyaa bakka hedduu waraanati jira. Kanarraa kaanee maal akeekna kanuma malee jedhan. Obbo Taayyee Danda'aa paartii
paartii badhaadhinaa kan ministeerri muummee erga aangootti dhufanii hundeessan keessatti sadarkaa adda addaatti hojjetaniiru. Deetaa ministeera nagahaa ta'uu isaanii dura dubbii himaa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa ta'uun hojjetaniiru. Paartii kana keessa turumoo paartii mormituutti makamtuu gaafii jedhuuf yeroo fudhannee kan ilaallu ta'a jechuun deebisan obbo Taayyee Danda'a. Akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 2014 irraa kaasanii deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyeen miseensa caffee mootummaa naannoo Oromiyaatis. Yaada miidiyaa hawaasaaf sabaa himaalee irratti kennaniin mootummaa federaalaaf naannoo Oromiyaa ifatti qeequun beekamu. Uummata kaaba shawaa aanaa Kuyyuu fi naannawa sanaa bakka bu'uun miseensa caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Taayyeen paartii ministeera muummeen hoogganamuu fi biyya bulchaa jiru paartii obbo Taayyeen yeroo barataa turerraa kaasee gaafilee siyaasaa kaasuudhaan kan beekaman yoo ta'u hanga bulchiinsa ministeera muummee Abiyyi dhufutti waggoota baay'ee mana hidhaatti dabarsaniiru. Dubbii himaan damee waraana Hamaas Qaasim jedhamuun beekamu waraana Israa'el Gaazaa keessatti namoota maqaan isaa adda durummaan eeraman keessaati. Maqaa Abu Ubeydaa jedhamuun kan beekamu dubbii himaan kun yeroo hedduu ergaawwan Hamaas karaa miidiyaa hawaasummaatiin dabarsa. Maqaa masoo kana ajajoota musliimaa bebbeekamoo isa dura turan keessaa tokko kan ta'e Abu Ubeydaa ibn al-Jarraa irratti. Onkololeessa 7 erga Hamaas kibba Israa'el irratti haleellaa raawwatee fi Israa'elis haleellaadhaan deebii kennitee as birgeettii waraanaa Al-Qasam waliin maqaan Abu Ubeydaa baay'ee beekameera. Namni Israa'el akkaan barbaaddu garuu hanga yoonaa bira hin geenye kun fuulli isaa hin mul'atu. Haa ta'u malee mallattoolee ittiin beekamu hedduu qaba. Oduu xumuraatiin hidhattoonni faannoo ajaja tokko jala waan hin jirreef mootummaa waliin marii geggeessuuf mijataa miti jedhan komishinarri komishinii haaromsa biyyaalessaa Ambaasaadar Tashoomaa Togaa. Gama biroon ammoo naannoo Amaaraa irraa gaafiin daangaa lafaa naaf mala dhiyaatuuf sochiin waraanni Eertiraa naannoo daangaatti taasisu wal amantaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu jiru danquu akka danda'us himan Ambaasaadar Tashoomaan. Komishinarri komishinii haaromsa biyyaalessaa kana kan dubbatan jimaata muddee 8 Itoophiyaatti Ambaasaadara Ameerikaa kan ta'an Harviin Masingaa waliin marii yeroo gaggeessanitti. Ambaasaaddarri Ameerikaa torbee darbe naannoo Amaaraa fi Tigraayitti daawwannaarra kan turan yoo ta'u aangawoota mootummaa pirezidaantota yuunivarsiitiiwwan naannoleen lamaanii waliin marii geggeessuu isaanii embaasii Ameerikaa Finfinnee jiru beeksisee ture. Qondaalota mootummaa naannoo Tigraay waliin torbee darbe dhimma hojii irra oolmaa waliigaltee Pirootoriyaa irratti yoo mari'atan naannoo Amaaraatti ammoo rakkoon nageenyaa naannichatti dhalate sochii dhaabbilee irratti dhiibbaa akkamii akka qabaatu mari'ataniiru. Ambaasaadar Harviin daawwannaa
naannolee lamaanitti taasisanii erga deebi'anii komishiinaara haaromsa biyyaalessaa kan ta'an Ambaasaadder Tashoomaa Togaa wajjin kan mari'atan yoo ta'u, lola naannoo Amaaraatti geggeeffamuun lakkoofsi namoota buqqaanii naannoo Tigraayiif yaaddoo nageenyaa uumuu ibsan. Oduun keenya kaarraaf qopheeffanne kanuma. Waan nu daawwataa dhageeffataa turtaniif galatooma. Warri haarawaa gara toora chaanaal yuutuubii Ardii Miidiyaa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'aa, sheer laayik gochuudhaan nu cinaa goraasiniin jenna. Waan nu daawwataa dhageeffataa turtaniif